Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE akkam jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya isiniif haa qaqqabu jecha yeroo darbee marketing mix eegallee jirra paartii jalqaba paartii lammaffaa har'a kan itti fufnu ta'a jechumaani paartii lammaffaa irratti egaa price kan jedhurraa eegallaa so price jalatti wantoonni nuti ilaallu maal faadha kan jedhu gaafa outlier isa laallu price jechumaa jechuudha meaning of price kan jedhu ilaalla pricing akkasumas what is the objective of pricing kan jedhu ni ilaalla factor affecting pricing decision kan jedhu ilaalla general approach of pricing isa kana more of kan nuti ilaallu approach of pricing kan jedhu kana tokkoon isaanii inni ilaalla jechuudha egaa product tokko erga produce goone booda dirqama gara magaalaatti hin baasna gara magaalaatti gaafa baafnu gatii murteessuu qabna meeqan akka gurgurru kanaaf price jechuun by itself maal jechuudha gatii gaafa murteessinu faaktaroonni affect nu gochuu danda'an eenyu faadha approach nuti pricingiidhaaf fayyadamnu immoo maal faadha kan jedhu tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a kanaaf paartii jalqabaa gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Warroonni channel keenya faaraa taatan channelicha subscribe godha video like gochuun akkasumas barattoota koorsii kana ilaallatuuf koorsiin kun ilaallatuuf share gochuudhaan akka isaanis fayyadaman taasisaa jechuun barbaada. So price jechuun maal jechuudha? It is in the narrow sense price is the amount of money charged for the product or service. Gabaabsini yookaan salphumatti gaafa ibsinu price jechuun the amount of money charged for the product or service. Namni tokko product tokko gaafa barbaadu yookaan service tokko gaafa barbaadu service sanaaf yookaan product sanaaf kaffaltiin inni kaffalu gabaabumatti price jedhama jechuudha. Price jedhama. Garuu more broadly gaafa bal'ifnee hiiknu immoo price is the sum of all value that consumer exchange for the benefit of having or using the product or service jedhama. Gabaabumatti gaafa dhiphisnee ilaalluudha manni kuni gaafa immoo broadly bal'ifnee ilaallu price jechuun the sum of all value that the consumer exchange for the benefit of having or using product or service ta'a jechuudha. Naaf karaa lamaaniin hiikuu ni dandeenya jechuudha. In short kana beekuu qabna jechuudha. And the price is also what is the consumer must pay in order to receive a product or service. So that it is not always mean money like bartering jedhani. Consumeri yookaan immoo namni product sana consume godhu product kana maallaqa qofa ta'uu dhabuu danda'a kan inni kaffalu fakkeenyaaf duraan gaafa maallaqni osoo hin jiraatin dura bartering system fayyadamaa turan productidhaan jijjiiraa turan jechuudha. Kanaaf inni kunis price jedhamuu ni danda'a jechuudha. Price jedhamuu ni danda'a jechuudha. So the other thing, all things around us have a price, rent, fee for education, hotel, the service jedha. And for sometimes price were set by the negotiation power between the buyer and the seller. Yes, price yeroo tokko akkasumaan waligalteedhaan murteessuun ni danda'ama. Nama bituu fi nama gurguru jidduutti jechuudha. Karaa biraatiin immoo yeroo tokko fixed price policy jira. Fixed price policy kan jennuuni one price for all product jechuudha. Yookaan immoo nama hundaaf gatii fixed ta'e tokko irratti fakkeenyaaf suuqii tokko yoo deemtan waati kool supermarketii tokko gaafa deemtan meeshaa irratti gatiin already fixed ta'e irratti maxxaneera isuma sana kaffaltee deemta jechuudha. Namni kamiyyuu gatii sanaan bita jechuudha. Again other can follow dynamic pricing. Dynamic pricing jechuun charging different price based on target customer or situation. Yes, target customer keenya yookaan immoo situationiidhaan price garagara gaafachuu ni dandeessa sanaan dynamic pricing jechuu dandeenya jechuudha. So whatever the pricing strategy, price is the only element in the marketing mix that produces revenue. Gabaabumatti
karaa kamiinuu or strategy kamiinuu fayyadamnu pricing kuni wanni yookaan pricing strategy maal jedha? The price is the only element in the marketing mix to get revenue. Karaan galii itti argannu keessa inni hangafa price dha jechuudha. So all other elements represent cost dha. Fakkeenyaaf products, place, promotion kanneen jedhu four piece of marketing keessa sadeen they are what? Cost dha jechuudha. Garuu price is the only thing that can be generate revenue. It's also flexible jedha. Pricing isaanan kaan irraa more flexible dha jechuudha. More flexible dha. Maal objective of pricing in maaliif gatii baasuun nu barbaachise? Gatii murteessuu maaliif nu barbaachise? Gaafa jennu current profit maximization. Yes, namni kamiyyuu biizinasii gaafa hojjetu kaayyoon isaa inni guddaani profit isaa generate gochuu, profit isaa maximize gochuudha. Kanaaf profit maximization dhaaf profit pricing set gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraa revenue keenya maximize gochuudha. Kana jechuun market sharing nuti qabanne sana guddisuudhaaf marketii bal'aa keessatti akka hirmaannuuf price set gochuun nu barbaachisa. Objective keessaa kan biraadha jechuudha. Inni biraa maximize quantity to be sold. Waan gurgurru guddisuudhaaf amount gurgurru quantity gurgurru lakkoofsa gurgurtaa keenya dabaluudhaaf maal goona price set goona jechuudha. So objective inni sadaffaan isa kana. Inni afuraffaan maximizing profit margin jedha. Unit profit margin. Yes, profit margin keenya guddisuudhaaf gatii set gochuu yookaan price set gochuun nu barbaachisa. Inni biraa quality leadership. Higher price might reflect quality. Yes, argitanii yoo jiraattan bakka tokko deemnee gaafa meeshaa gaafannu gatiin isaa baay'ee xiqqaa yoo ta'e meeshaa san ni shakkina. Maaliif low price also doesn't imply low quality. Actually amma ishee kana laala sirriitti low price jechuun low quality jechuu ta'uu danda'a. Garuu namoota tokko argitanii yoo jiraattan bakka tokko deemnee waa wayii gaafa gaafannu gatii isaa garmalee gadi buusanii yoo nutti himan productiin kun quality hin qabu jechuudha jennee aga sadarkaa of shakkii nutti geenye jechuudha. Kanaaf quality leadership keessatti price setting baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni biraa partial cost recovery for the part that the share cost with the other products jedha. Kunis kaayyoo pricing dha. Inni biraa survival jedha. Selecting the price that cover the cost jedha. Yes, magaalaa keessatti turuu yoo barbaanne at least price xiqqaadhaan product keenya gurguruu dandeenya. That is for survival purpose jechuudha. For survival purpose isaan kunniin generally objective of pricing jechuudha. Inni biraa factor to consider when setting price. Gaafa price set goonu factoroonni nuti immoo hubannoo keessatti galchuu qabnu jiru jechuudha. Generally factoroota kanneen internal company factor and external environmental factor jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Kanaaf gaafa price set goonu factoroota lamaan kana consideration jalatti galchuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Maal jechuudha? Eenyu faadha internal factor warroonni jedhaman gaafa jennu inni jalqabaa marketing objective jechuudha. So example of the common objective are survival, current profit maximization, market share maximization. Amma magaalaan kamiyyuu dhaabbanni kamiyyuu objectivin isaa inni guddaan survive gochuudha. Magaalaa sana keessatti turuu jechuudha. Profit maximize gochuu akkasumas market share isaa maximize gochuudha. Kanaaf objective kana meet gochuudhaaf garuu internal force or internal factor hedduun jiraachuu danda'u. So marketing mix strategy like price decision must be coordinated with product design, distribution, promotion decision to form an effective market program. Therefore, fakkeenyaaf saannan kanniin gochuudhaaf price promotion hojjechuudhaaf decision promotion hojjechuudhaaf effective market program keessatti galuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Costing jedhama. So the company wanted to charge a price that both cover all its cost for producing, distributing and selling. Yes. Product tokko produce gochuudhaaf ta'uu danda'a. Service tokko kennuudhaaf ta'uu danda'a. Gatii nuti kaffallu cost nuti baafnu jira jechuudha. Cost nuti baafnu jira. Kanaaf inni kunis factory tokko jechuudha. Factory tokko. Amma product sana produce gochuu qofa osoo hin taane immoo product sana distribute gochuudhaafis cost nuti baafnu jira jechuudha. Karaa kanaan internal factory guddaa nuti ta'uu danda'a. Inni biraa
organizational consideration like management must decide who within the organization should set price. So organizational management staff can also be another factor to internal factor. External the nature of the market and the demand. Yes, external factor more of focus on the nature of the market as well as the demand. Yes, magala kam keessatti okay nature gaafa jedhu types of the market, consumer perception of the price and the value, analyzing price demand relationship, yes, and the price elasticity of the demand. Saanan kunin external factor jalatti horata hammatamanii kan biraa immoo competition. Yes, dorgomtoonni keenya yookaan kompitaatoroonni amaan costiin isaanii, pricing isaanii, offering isaanii maal fakkaata kan jedhu ilaalamuu qaba jechuudha. Akkasumas price setting goal, economic condition, boom or recession, inflation, interest rate, saanan kunis external factor for pricing jechuudha. Other party in the environmental. Yes, haalli inflation in magaalaa yookaan biyya sana maal fakkaata, boom irra jira moo recession irra jira, interest rate in magaalaa sana maal fakkaata kan jedhu hubannoo keessa galchuu ilaaluu baay'ee murteessaadha. Isa kana akka external factor itti ilaalla pricing dhaaf jechuudha. Yes, so pricing factor or internal external dha. Internal sumachuudha, external sumachuudha gaafa jennu internal gaafa jennu within organization, external gaafa jennu immoo outside of the organization kan jedhu taachuudha. Inni itti aanu approach and strategy of pricing dha. Inni kun yeroo baay'ee exit exam irraa iddoon itti forumsi ba'uudha waan ta'eef sirriitti ilaalu, sirriitti hubachuuf ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kanaaf approachonni yookaan strategiyoonni pricing dhaaf fayyadamnu eenyu kan jedhu ilaalla jechuudha. So the company set a price by selecting a general pricing approach that includes one or more sets of factors like cost and consumer perception, competitors pricing strategy. Amma gaafa pricing strategy baafnu wantoonni nuti ilaallu hedduu jira. Tokkoffaan cost product isaa ta'u service sanaaf nuti cost nuti baafni meeqa kan jedhu beekamuu qaba. Inni biraa immoo consumer perception, customeronni keenya perception isaanii product yookaan service keenyaaf qaban maayinni kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha. Inni kunis kan biraa immoo kompitaatoroonni keenya yookaan dorgomtoonni naannoo keenya jiran kan product keenya gurguran gatiin isaanii itti gurguraa jiran maal fakkaata kan jedhu xiinxaluun barachuun product keenyaaf gatii kennuudhaaf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf isaan kanneen erga hubannoo keessa galchinee booda approachonni yookaan strategiyoonni nuti fayyadamne hedduudha. Isaan keessa inni jalqabaa cost plus pricing kan jedhamudha jechuudha. Cost plus pricing jechuun adding standard markup to the cost of the product. Maal jechuudha? Productii tokko hin binna. Productii sana baafnee gurguruudhaaf cost nuti productii sana bituudhaaf itti baafne irratti profit margin yookaan immoo wanta immoo akka tirfitti qabannu qabaachuu qabna jechuudha. Isa irratti daawudhaan gara magaalaatti baafna jechuudha productii keenya. Amma markup or markdown gaafa jennu the difference between selling price and the cost as a percentage of selling price or cost jedhatte selling price jechuun product tokko meeqaan gurgurtee garuu meeqaan bitte kan jedhu beekamuu qaba. Garaagarummaan isaanii sun maal jedhama? Markup or markdown jedhama jechuudha. Markup or markdown. So karaa kanaan cost price baasuu ni dandeenya. Inni biraa break even pricing kan jedhamutu jira. That is target profit pricing jedhamuudhaanis maqaa biraatiin ni beekama. So amma break even pricing gaafa jennu setting a price to the break even on the cost of making and marketing the products of setting a price to make a target profit. Yes, kanaaf product tokko cost itti baafannee jira. Marketing product sana immoo magaalaa irra baafnee gaafa gurgurru at least what called profit guddaa argachuu baannus normal profit kan jedhamu sanarra gahuu qabna. So ratio sanaan break even pricing kan jedhamu jechuudha. At least
especially startup business yoo ta'e seensa keenya irratti break even pricing fayyadamuu fa'aa dandeenya jechuudha. Inni itti aanu value based pricing kan jennutu jira. Value based pricing gaafa jennu setting a price based on the buyer's perception of the product's value rather than the cost jedha. Kuni product tokko erga binne booda yookaan service tokko gaafa kennine customeriin keenya yookaan bittaan product keenya perceptionin product keenyaaf qabu maal fakkaata jennee karaa ittiin gatii murteessinudha jechuudha. Fakkeenyaaf argitanii yoo jiraatan namoonni tokko tokko product isaanii deemtanii gaafattanii yoo kan jaallattan ta'e pricing taane gaafa isinitti fe'an argina. Maaliif jaalateera waan ta'eef dhiiseen deemu jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Kanaaf value based pricing jechuun isa sana jechuudha. Inni biraa competition based pricing jedha. Kuni consumer will base their judgment of the product value on the price that the competitors charge for similar product jedha. Kuni beekamaadha. Namni product keenya bitu dura waa'ee product keenya customer competitoroota keenya wajjin gatii isaa compare gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf competitoroonni keenya meeqaan gurguru kan jedhu sana sirnaan yoo beekne gatii keenya suggest goone malee namni nu bira dhufee bituu hin jiru jechuudha. Isa sanaan competition based pricing jenna jechuudha. So competition based pricing is mainly associated with the competitors jechuudha. Inni biraa discount pricing jedha. So discount price maqaa isaa irratti akkuma ibsutti the form of seasonal discount yeroo tokko tokko discountidhaan ni gurgurra. Loyalty discount ta'uu danda'a. So seasonal discount ta'uu danda'a. So discountidhaan meeshaa yookaan service gaafa kenninu that is discount pricing jedhama. Inni biraa skimming pricing jedha or skimming strategy jedha. High price is charged for the product initially and then price may be dropped, especially gaafa gara jalqaba gara magaalaatti seenu. Skimming pricing kan fayyadamnu yoo ta'e magaalaa sana penetrate goone seenu hin dandeenyu. Maaliif gatii guddaadhaan gurgurra argitanii yoo jiraattan high price jedha for the product. San booda gadi buusaa fa'aa deemnaadha. Kuni for a new entry to the market rakkisaadha jechuudha. Sana osoo hin taane rather than we are using penetration na pricing kana fayyadamna. Penetration pricing gaafa jennu setting low price to get market share quickly and then price may increase. Argitanii? Kanaaf especially marketii haaraa keessa kan seennu yoo ta'e dursine maal gochuu qabna? Gatii keenya gadi buusuu qabna jechuudha. Gatii keenya gadi buusne magaalaa sana keessatti beekamtii yookaan customerii argachuu, share argachuu danda'uu qabna jechuudha. San booda madadumaan guddisaa deemna jechuudha. What call price keenya. Therefore skimming price jechuun high price charged for a product gaafa ta'u, penetration pricing jechuun immoo setting low price to get market share ta'a jechuudha. Garaagarummaa kana qabu. Inni itti aanu psychological pricing kan jennuunidha. So psychological pricing gaafannu minor difference in a price for the seller puts it the huge difference for customer. Argitanii yoo jiraattan meeshaa tokko qarshii 199 qofa gaafa jennu fi qarshii 200 gaafa jennu garaagarummaan isaan jidduu jiru tokko. Garuu imeejiin isaa guddaadha. Fakkeenyaaf 199 qofa gaafa jedhamu namni 200 gaafa jedhamu fi 199 gaafa jedhamu garaagarummaa isaa almost 100 fa'aa jedhee yaada. Garuu waan yookaan birrima tokko la garaagarummaan isaa. Psychologically garuu namoota keessatti maalumti namni gara 199 kana deema jechuudha. So isa sanaan psychological pricing strategy jennaan jechuudha. Inni biraa dynamic pricing kan jennudha. So dynamic pricing involves adjusting a price in the real time based on change in demand, supply and other market conditions. Kanaaf dynamic gaafa jennu jiru akkaataa supply jiramuun jiru supply irratti hundaa'uudhaan demand jiru irratti hundaa'uudhaan gatii keenya maal goona dynamically change gochuu dandeenya. Market condition garaagaraa irratti hundaa'uudhaan. Yes, inni kun dynamic pricing jedhama. Optional pricing offers a customer the choice to purchase additional features, warranties or services for an extra fee jedha. Kanaaf inni kun optionalidha.
optional akkuma maqaan isaa nutti himu. It's an additional purchase feature gaafa namni qabaate. Fakkeenyaaf warranty fa'aa, service fa'aa isaan kun optional pricing jedha jechuudha. Inni biraa bundle pricing jedha. So involves selling a multiple product or service together as a package at lower price than if each item were purchased separately. Argitanii yoo jiraatan namoonni tokko meeshaa lama fa'aa gaafa yeroo itti gurguran fa'aa argina. Gaafa meeshaa tokko binnu meeshaan biraas waliin jira fa'aa jedhanii promote gaafa godhan argina. Inni kun bundle pricing jedhama jechuudha. Involve selling a multiple product or service together as a package at a lower price than if each item were purchased separately. Koba gaafa binne fakkeenyaaf gatiin isaa ol kaa'u ta'uu kan danda'u gaafa marji goonee bundle of pricing bundle of material gaafa binnu bundle pricing kana fayyadamnee product keenya sana bituu dandeenya jechuudha. Inni biraa captive pricing jedhan involves a pricing the main product low but charging the higher price for related product or accessories that are necessary for its use jedha. Fakkeenyaaf meeshaan tokko gaafa bitamu gatii xiqqaadhaan bitamuu danda'a. Accessoriin isaa garuu gatii guddaa kan gaafatu immoo jira jechuudha. Akkasii sanaan captive pricing jenna jechuudha. Inni biraa geographical pricing jedha. So involves setting a different price for the same product or service based on location of the customer jedha. Product ima tokko bakka garagaraatti gatii garagaraatiin gurguruu dandeenya. Geographically price can be affected jechuudha. Promotional pricing offers temporary discount or special offers to stimulate sales and attract customer jedha. Kana jechuun yeroo baay'ee discount yookaan special offer gochuudhaan magaalaa sana keessatti qooda guddaa akka argannu akkasumas customerii hedduu gara keenyatti akka fidnu nu gargaaruu danda'a jechuudha promotional pricing. Inni biraa subscription pricing kan jennudha. Subscription pricing jechuun offers customers access to product or services for recurring fee paid at regular interval yookaan monthly. Subscription pricing gaafa jennu yeroo masani miti kan nuti product sanaaf gatii kaffallu. Price sana yoom kaffallaa adumaan regularly ji'a ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf inni kun subscription pricing jedhama jechuudha. Common problem immoo maal fa'adha? Yes, what are the common problem in pricing? Pricing are too cost oriented rather than customer value oriented jedha. Iyyen sirriidha. Maaliif customer oriented yoo ta'ani cost oriented hin taanu taanaan gatii kaffaluu dandeenya. Maaliif nuti kan laaluu qabnu product keenya sanaaf postiin nuti baafne meeqa kan jedhu dura sirriitti beekamuu qaba jechuudha. So pricing are too cost oriented rather than customer value kan jedhu akka problemitti ilaalamuu danda'a. Inni biraa price that are not revised enough to reflect market change. Pricing that does not take the rest of the three piece into account dha. Pricing nama 4 piece of marketing jennera. Sannan sadeen 3 piece of marketing kan jedhu kun amma fakkeenyaaf promotion, place and what call product kan jedhudha. Sannan sana hubannoo keessa galchuu faadhamuu danda'a yookaan does not take the rest dha. Inni biraa price are not varied enough for different products market segment lama idea. KF segment garagaraa irratti even product garagaraati buying occasion garagaraatiif price is not varied. Inni kun again it is a common problem in pricing keessatti. Kunis akka rakkootti yookaan akka problemitti fudhatama jechuudha. Inni sadaffaan 4 piece of marketing jennu keessa place yookaan distribution kan jennudha jechuudha. Inni kunis marketing mix kan biraadha jechuudha. So now amma place gaafa jennu maal jechuu keenya iddoodha gabaabumatti. So iddoon kun maal fa'aa of keessatti hammata yookaan outline isaa maal fakkaata gaafa jennu meaning and the importance of distribution, mind distribution, faayidaan isaa immoo mind factors influencing channel of decision, even channel decision. Isaan kunniin maa isaanii kan jedhu tokkoon isaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. So placement or
distribution gaafa jennu is the path or the route through which a goods move from producers to ultimate consumer. Amma gabaabumatti placement yookaan immoo distribution gaafa jennu productii humna oomishaarraa gara humna fayyadamaatti yookaan immoo bakka itti oomishamurraa gara bakka itti gurguramutti gaafa dhiyeessinu jechuudha. Gaafa dhiyeessinu. So it is a network through which a producer puts his product in the market or pass it to the user. Adeemsa maal jechuudha? Produuseriin tokko productii isaa gara fayyadamtootatti ittiin dhiyeessu cheenii sana networkii sana jechuudha. Distribution yookaan placement kan jennu. Therefore, the channel serves to bridge the gap between the point of production and the point of consumption, thereby creating time, place, and position utilities. Kanaaf channelichi kun distribution channeliin kun maal nu fayyada? Akka riqichatti nu fayyada jechuudha. Maaliif productiin tokko point of production irraa gara point of consumption itti gahuudhaaf channelii barbaada jechuudha. Channelii barbaada. So it consists of the flow of three things to different direction jedha. Inni tokko physical thing yookaan immoo downward flow kan jedhudha. Inni biraa monetary term or upward flow kan jedhudha. Inni biraa immoo marketing information or both jedha jechuudha. So that consists of three things to different direction kan jedhameef isa kanaaf jechuudha. So marketing information are there, physical goods, producers are there, terminators are there, end users are there. Kanaaf cheenii kanaan productiin tokko producer irraa aga end user bira aga ga'u cheenii jiru sana maal jennaani this channel of distribution jechuudha. So why marketing channel strategy is important? Maaliif barbaachise marketing channeliin kun yookaan distributionii maaliif barbaachise? Tokkoffaa search for sustainable competitive advantage dha. Yes, competitive advantage walitti fufiinsa argachuudhaaf channel of distribution nu barbaachisa jechuudha. Inni biraa market access dha. Yes, market access argachuudhaaf what channel of distribution nu barbaachisa jechuudha. Inni biraa customer convenience. Yes, customer convenience dha. The need to reduce distribution costs. Yesuudha. Karaalee kanneeniin marketing channel strategy nu barbaachisa jechuudha. Marketing strategy channel karaalee kanneeniitiin nu barbaachisa jechuudha. So function of distribution channel gaafa jennu, so the member of the marketing channel perform many key function jedha. Inni jalqabaa information, promotion, contacts, matching, negotiation, distribution, financing and risk taking jedha. So function of distribution channel can be this one. The member of the marketing channel perform many key function jedha. Functionii kanneen bakka garagaraatti ilaaluu dandeenya. Akkaataa garagaraatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf information function, promotion function, contact function, yes, financing, risk taking function jennee ilaaluu ni dandeenya. So distributioniin bifa kanaan yoo ilaalame distribution strategy immoo maal ta'uu qabaa kan jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. So strategiin jira jechuudha asittis. So here on the types of the problem, the products, manufacturer can select between three distribution strategy. Inni tokko intensive distribution, inni biraa selective distribution, inni kaan immoo exclusive distribution jennee bakka sadiitti qoodni ilaaluu dandeenya. Amma intensive gaafa jedhu using many outlet. Yes. Many outlets to closely serve customers and are used for low price and frequently purchased product. Fakkeenyaaf saamunaa fa'a. Yes, saamunaa akkuma beektan namoonni hedduu yeroo baay'ee saamunaa ni bitu jechuudha. Saamunaa kana immoo bituudhaaf karaa adda addaatiin yookaan bakka garaagaraa argatu. So using many outlets to closely serve customer, they use low priced and for frequently purchased product jedha. Fakkeenyaaf saamunaa soap soogidda fa'a fudhachuu dandeenya. Selective distribution gaafa jennu small number of retailer outlet are there. Fakkeenyaaf computer, television namni hundi yookaan suuqiin hundi kanneen qabaachuu dhabuu danda'a. Suuqileen filatamoo suuqileen muraasa ta'an kana meeshaalee akkasii fidu. Isa sanaa selective jenna jechuudha.
Exclusive distribution kan jennuun immoo involve limiting distribution to a single outlet. Yes, only vehicle yoo ta'e vehicle only. Kanaaf exclusive distribution jenna jechuudha isa sana. So inni biraa types of distribution channel jedha. Egaa topic kana immoo paartii sadaffaatiin kan eegallu ta'a har'aaf nu gaachudha. Maaliif garmalee gaafa bal'ate yookaan baay'ates sammuun keenya dafee dadhaba waan ta'eef rakkata. Kanaaf akka sana hin taane paartii sadaffaatiin immoo dhufnee kan itti fufnu ta'a. Aga paartii lammaffaa kan hin ilaalle dhugaa aga paartii sadaffaa qabannee dhufnutti bakka jirtanitti nagatti jechuun barbaada.